Gamma akka godhu. Bakka mee yeroo Anis tokko gaaffii kan dubartiin isin keessaa ooltu masarra dhaabaa ol galcha hangadi bu'aa galatooma Nasiro, waliin son dhiisa. bu'ini. No daqiiqaa tokko masarra dhaabaa ol galchaa bakka Bu'ini bu'a. koy Bayinati koy takka. Bayin please. Nasrin bu'in. Okay. Beeki insar dasta caalaa Oromtichi wanti isin beekuudha qabdan gaaffiin keessan anaafillee gaaffii kiyya. Hoggaan jedhu garuu fageenya irraa ilaaleetiin miti. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa rakkoo iddoowwan adda addaatti gargaarsa erguudhaaf jiruu fi saamichaa fi saaxilamuu danda'amu ifa walii carraa argannee dubbannee natti maniiru nan beekalleen fageenya irraas ta'e. Dr. Alimaa Jibriiliinis yoo ta'e akkaawuntii irraa fuudhee kan maxxansu kan duubaa orgaanaayiz godhu kan feesbuuk irratti maxxansu beela booranaalleen kan hongee booranaalleen advokeet godhee chaalenjii qopheessee hojii hojjisiisaa ture. Numa dhagaru takka akkaawuntii kiyya namatti kenneen beekon. Akkaawuntii Tumsa Lammii, akkaawuntii Egereef, akkaawuntii Firaawolii fi jaatanii Boonayyaatii fi maskii mangee ittiin gargaarsa walitti qabaatii turan kan miliyoona 6 walitti qabne kan hubannoo miliyoonota 6 ol uumne waliif kennaatii turre. Maskii mangees kenna gargaaruu irratti baay'ee rakkatteetti baay'ee dhiphatteetti garuu immoo boodarra ofii isheetii hidhattee hirtee baattee itti milkoofteetii galte. Asiis Dr. Barreeffamnan sila isin argisiisaa ture kan Dr. Alimaa Jibriil gargaarsa kennuudhaaf jecha birrii walitti qabamee sababii Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa gidduu rakkoon turee fi daandiin warri Gumuzii dhufanii konkolaataadhaan namarraa buusanii konkolaataa ooffatanii deeman qabeenya saamanii waqtii sana waan tureef akka Wallaggaa Yuunivarsiitii walitti qabanii Tumsa Lammiitiif walitti qabanii deemuudhaaf akka karaan danqame nan beeka eeyyee. Sila fakkeenyaaf akkaawuntii kanan itti agarsiisaatii ture baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkaawuntii Dr. Alimaa Jibriil fa'aa baasan sanadha. Biyya keessatti akkamittiin gargaara jennaan jechuudha. Ani akkamittiin lammiin gargaaramaadha malee an ofii kiyyaa takka akkaawuntii namarraa fuudhee gashee. No, obsa namni sirratti dhufa jedhan jiru by the way. Namni qarshii sirratti dhufa jedhan. Ilaali goofta dabballee mootummaati hattuudha jecha jedhu fayyadamte. Amma nam fida obsa. Obsa. Yeroo naa kennaa bilis. Obsa waan sana irra deebitee hin kaasin gaaffiin sun yaadi sun bakka malee akka maleetti ka'e. An akka kootti dhugaa sitti muufi utuuti waan kana qopheessitanii ta'een sitti aaran immoo. Yoo isin qopheessine eeguutu qopheessa. Saniifi